nagaanis ni fata'u akkam jirtu nagaa keessanii nagumaa waaqayyoo fagalatu baay'ee nagaa kooti yeroo darbee namani ogummaadhaan wajjin jiraachuu nurra jiraatu nama sirriitti of eegganne hubanne wajjin jiraachuu baanne nu miidhanii waan ofii keessa jiranitti nu harkisanii keessa nu buusan akkamittiin akka of eeggachuu nurra jiraatu ilaalaa turre gara waan sadii ilaalira tokko warroota namoota hamatan dhaqanii hameetti nama dabalu warra hinaaftota jireenya nama balleessuu warra barbaadan deebi'anii inni biraan immoo warra yeroo isaaniitti sin gargaaraman yeroo namaa balleessan time wasters warra yeroo namaa balleessan isaan kanarraas of eeggachuun barbaachisaa akka ta'e ilaallee turre warra kanatti kan dhaabne har'a immoo akka dubbisaa nuuf eebbisu inni biraan nu ilaallu horii warra barbaadan money grabbers horii dhabanii miti jarri kun nama horii hin qabne nama hojii hin qabne yoo gargaarre waaqayyo iyyuu hin jaallata waaqayyo iyyuu nu eebbisa. Jaroonni kun horii dhabanii miti horii masin baasisuu barbaadu kan isaanii waan tokko baasuu barbaadan sassattuu warra jedhan waan hundumaatiif utuu qabanii akka waan hin qabne ta'u isin bira gaafa ga'an al tokko ani namni tokko ture yeroo dheeraa fuuldura hoteela guddaa dhaqeetu iddoo akkasii nyaannaa jedhee fila nuyi garuu yeroo keenya laannee tajaajilaa omtuu nur kan jiru kaffalaa nuun jedhee ba'a har'as Booris gaafa nuuf gamu booddee hin baqanne itti nimeen yeroo biraa ofii keetii horii qabda ofii keetii jireenya gaarii qabda nuyi tajaajila irra jirra guyyaama tokkollee maaliif hin baastu jedhe isinii galee juugooti lafa waan hundumaatti godhanitti waan akkasii goona jedhu ofii garuu keessa hin jiran warroonni kuni sassatoota rakkataa gargaaruun murteessaadha nama homaa hin qabne karaatti agarsiisuun murteessaadha waaqayyo nama eebbisa garuu utuu horii qabanii utuu waan hundumaa qabanii kan warra namaa warra barbaadan warra akkasii kana kun ikkoo namoota akkasii koo yoo buna bitanii buna sinii bitu turraata yoo si nyaachisa sun irra jiraata maal intinii maayiti nama waan qabne irraa waan eeddan sila jechuu kooti gooftamarraa eeddu namni waa qabu immoo kun jaalala waaqayyoo jedhamus miti kun jechuu kooti kanaaf namoota akkasii jireenya keessan utuu waan tokko rakkatanii immoo waa isiniin gargaaran waan tokko iyyuu kanaaf harki taraa wal liqaa'eedha Oromoon jechuu kooti waa'ee nyaachaa waa'ee dhugaatii irratti namni tokko si waamna isin waamu jennaa nyaachisuudha kun waan tokko waa'ee waaqayyoo wajjin wal qabate jiruun qabu kun jechuu kooti rakkataa garuu gaafa gargaaru namarraa waa'ee inni hin goonu jechuu kooti isa kana hubachuun gaariidha inni biraanii namoota baay'ee miirri isaanii garmalee ol kaatee waama xinnootti aaranii balaa buusan sensitive people waama xinnootti balaa buusu bakka paakeejiin isaanii rakkoo kuma 10 wajjin dhufu yeroo hundumaa lakkooftanii bituu dandeessan waan tokko immoo hiika tokko fidanii dhufan isiniin gosoonni rakkoo keessa sin buusu waan isin dhibu yeroo hundumaa sun akkas ta'e kun akkas ta'e siyaasa akkas ta'e wallaan akkas ta'e jireenya akkas ta'e nama hir'uutu nama hir'uu geggeessa gaa'ellis hir'uudha nama hir'uutu nama hir'uu fuudhe gaa'elli guutuun cidha hoolichaa gaafa gooftaan dhufee waldaa isa lafarraa fudhate samiirra ta'uudha kanaaf gaa'elli kees guutuun ta'u kan biraa guutuu miti kan namaatti quba kee hin qabinii kan kee ilaalladhu hir'uudha abbaan manaan kee hir'uudha haati manaa kee hir'uudha hir'uu walii anis hir'uun qaba jedhaniitu hir'uu kooti yaa waaqayyo na gargaari akkanaadha manaa koo miine ati masa qabbaa manaa miine ijoollee keenya hin miine jedhamee kadhatamee jira malee bakka waan hundumaa perfectionist waan hundumaa akka guutuutti ilaalu wayyaa yoo ta'e kan isaan uffatan nyaata yoo ta'e kan isaan nyaatan deemsa yoo ta'e kan isaan deeman isa iyyuu immoo ittiin gammadan waan mee geeddaranii kan namaatti yeroo hundumaa qeenxii baasu jechuudha. Kun isheen akka goote kun akka godhe sun akka godhe waan hiika hin qabneedha gaaffii hiika hin qabne dubbii hiika hin qabne namooti fissum ta'anii guutuu ta'uu barbaada yeroo hundumaa lafarratti guutuu ta'uun tasuma iyyuu hin danda'amu kan isaaniitis hin gammadanii kan namaatis hin gammadan yeroo hundumaa jechuu kooti. Kanaafitu al tokko utuu beekanii tuulaalanii irra darbuudha waanuma guddaa ta'e jireenya namaa hin miine tokko dhiisanii irra darbuudha malee waanuma tokko jireenya namaa jechuu kooti waan hin taanetti waa coranii waan hin taanetti dubbii gochuun waan hin taanetti maal gochuun gaaffii maxixinnoo kana coranii miirumti namaa kee garmalee aaruudhaan wantumti mijatu wanti guutu lafarratti hin jiru waaqayyo duwwaatu guutu. Kanaafi waan malee cortan yeroo rakkoon dhufu hiika isaa wajjin dhufu warra dhufan wayya malee jechuudha calluma malee coranii warra hin teenyee dhagana jootu waan beccoo kana guuranii paakeejiin isaanii sammuun isaanii lapheen isaanii rakkinaa warra guute jechuudha rakkoof immoo hiika hin qaban. Kanaafi gootanichi keessa nama buusu waan ta'eedhaaf warra akkasii kana ati sirruudha ani sirruudha namni sirruudha waan naqee jireenya namaa balleessu akka namni sirreessu goona malee waanuma elementarii mataraa kana corree rakkoodhaan ni balaan buufnu gara dalgaa laallaan gara hin taane laallaan waan hin taanetu nama harkataa deema poloota koo kana tokko eeggachuun baay'ee gaariidha. Inni gara jaffaadha namoota yeroo hundumaa excuse makers jedhamu
Yeroo kanaafan sana godhee, kanaafan sana ta'ee, kanaafan kana godhee, sanaafan kana ta'ee, sa'aatii wal beellamnee mucaa maaliiti nama baratee dhukeetii asitti biyyuma kanatti. Nan eegaa sa'aatii lamaa walakkaa na eegsise. Sa'aatii booddee biyya keenya keessatti jedhamtu wal beellamne sa'aatii 4 walakkaatti dhufe. Akka carraan matsaafa badhee deema. Yeroo hundumaa matsaafa waan hin dubbisu. Taa'een dubbise waan na barbaachisu waan dubbisee noottiin qabadha. Gaafa dhufe waan tokkotti iyyuu lakkoofne. Nama du'ee tokko maatii jajjabeessuudhaaf deema. Na isa booddee ani gara 5 walakkaatu hojiin jalqaba. Netuma makiinaan fuudhee deema. Achi geenye gara daqiiqaa 20 meeqa oofne deemna. Achi geenye daqiiqaa 10 taa'een kottugaan deemnaan jedhee. Bakka anan dura tuuri akkatti galummoon qabu. Daqiiqaa 10 duwwaa sa'aatii dheeraa oomishanii maali sa'aatii 2 walakkaa situ balleesse silaa garuu sa'aatii 2 turre jenne amman immoo hojiin qaba hojjettan deema. Kanaaf fayyaa ta'e yeroo biraadhaaf of sirreessi kana malee waan tokko gochuu hin danda'u hin jedhu. Waan meeqa sobee gurra dhufee naqaan isii yoon akka jedhe akkasan jedhe yoon akka jedhe akkasan jedhe yoon akka jedhe akkasan jedhe dhufe waan tokko yoo na gaafachuu dhiisee naqaan isii ta'e. Waanumaan taane sababa godhanii tokko excuse godhu waan akkasiifan akkas ta'e akkasiifan akkas ta'e akkasiifan akkas ta'e akkasiifan akkas ta'e yeroo baay'ee waama meeqa coruu isiniin jechuu barbaadeen achi keessa buusanii isin rakkisuudhaaf isinii galee dhimma isaanii waa hojjetu yookiin dhimma isaanii waa balleessu dhufanii immoo isin biratti immoo sobochuu kooti. Kanaafitu namoota akkasii maaliif hin barattan maaliif hin hojjetan yoo mikniyaata meeqa daraddaru mikniyaata meeqa. Bakka karaa isaan jiranii waa tokko ta'uu baannaan mikniyaata meeqa daraddaru jechuu kooti. Excuse bakka kanaaf akkas ta'e borimmoo irraa baratanii hin deebi'an. Kanaaf akkas ta'e sanaaf akkas ta'e kanaafan kana godhee yeroo hundumaan guungumuu yeroo hundumaa maal jedhu yeroo hundumaa bakka kana isaan fidee dhufan rakkoodha. Wallee kanaaf akkas ta'e sanaaf akkas ta'e. Minam sirriidha. Cross cultural yoo ilaalle warra Indiyaa jaattii yoo waamtan torbatti dhufu maaliif aadaa masaati. Keenyas akkuma kanaadha. Jaattii yoo waamtan torba keessa deebi'u. Fuuldura deemuun akka nama beela'ee nama godha. Biyyoota nu jirru kanatti garuu jaattii yoo waamtan 6 yeroo 6 yeroo gahu. Sa'aatii beeku sa'aatii isaaniitti gargaaramuu barbaadu isaan. Bakka time oriented jechuu kooti. Iddoo jirtan lafa jirtan bara eenyummaa namaa bara yeroon deebi'een dhufu yeroon gubinaa yerootiin taphatina. Deebi'ee immoo waan tokko dhugaaruma haasaa malee waanuma hin taaneef sababa uumanii kanaaf akkas ta'e sanaaf akkas ta'e an kanaafan isa godhe an kanaafan sana godhe an kanaafan sana godhe jechuun ta'uu hin danda'u obboloota koo. Kanaafi sirriidhumatti jechuu kooti. Dhugaan gatii nama kaffalchiisa sirriidhumatti waan nuun danda'amne immoo nuun danda'amu jechuudha. Isa qabuutti jiraachuudha. Hiyyeessa sooressa miti ximilisa dura jaarraa. Hiyyeessota yookiin namoota sooressa ta'anii fi uummatanii fiiganiitu karaa irraa ce'anii karaa amantii irraa badanii jira. Sooressa oromummaaf hin naalu, hiyyeessiyyummaaf hin naalu. Hiyyeessis gooftaatti amanee sooressa gooftaatti amanee mootummaa waaqayyoo kan argatu. Sooressa oromummaaf hin nabu, hiyyeessiyyummaaf hin argatu. Hundumti keenya immoo jireenyi nagaa jechuu baruudha. Hawwiin kiyya sammuu keenya gararraa ol yaannee of dhiphisuu nama dhiphisuu nurra hin jiraatu. Isuma qabnutis immoo nugaa jennee taa'uun dura barumsi nugaa jennee hojiin nugaa jennee hin jiraatu. Garuu immoo hin dhiphannu. Waaqayyo guddina keenya barbaada waan ta'eef balbalanni nuu baneen hojjechuu balbalanni nuu baneen barachuu kanaan socho'uutu nurra jiraata. Garuu dhiphannee miti nama wajjin dorgomuuf kompiit gochuuf miti. Gooftaa isa tasgabbii namaa kennee wajjin tasgabbuufne jechuu kooti. Warra wacabbaran hinaafan hamatan jeeqan akkasii kanarraa ogummaan of eeggachuudha. Tiin oduu miti haasaa isaan gaarbejii fidan immoo reject godhanii jechuudha. Gatanii jiraachuudha. Gooftaan isin haa eebbisu.